Allahi wabarakatuh. Jarra jirtu hordoftoonni faayatu baga jiraattan. Erga geesseen booda manuma ijaareessanitti haadha manaa biraa akka ammoo surree jilbarraan kukkuttee mataa kee martee akkasuma obboleeyyan teessanillee fuutanii biyya Arabaa keessatti ergattanii mallee kuni dhaamsa kooti. Kanaafi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu hordoftoonni faayatu baga jiraattan. Har'aan tanas sagantaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Innis maal yoo jettan sagantaa mudannoo jechaadha. Jalqaba irratti namoonni chaanala kootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Ittaan suudhaan namoonni na jala jirtanis like gochuudhaan akka na hojjetan kabajaan isin gaafadha. Mudannoon har'aa akkuma beekamu mudannoo yeroo baay'ee shamarran keenya akka biyya Arabaati irratti kan xiyyeeffatedha. Obboleettiin teenya takkatu mudannoo gara keessattiin naa barreessite jechuudha. Obboleettiin teenya maqaa isii himuu hin barbaanne garuu wanni narra ga'e kun hiriyoota kiyya kan biraa irra akka hin geenye jettee gara keessattiin akkasumas hordoftoonni kan kee yaada akka irratti naa kennan jettee naaf ergite jechuudha. Kanumaaf anis qabadhee isiniif dhiyaadhee kanaaf erga dhaggeeffattanii booda immoo namoonni na jala jirtanis ta'ee namoonni hin jirre haarofnis akka jiraatan taate maatii keenya ta'uudhaan akkasuma yaada akka irratti kennitan kabajaan isin gaafadha. Garuma mudannootiitti isin dabarsa jechuudha. Obboleettiin teenya tun heerumtee ijoollee lama qabdi. Akkuma nama tokko jiruu fi jireenya ofii fooyyeffatuuf gara Dubaayitti deemte jechaadha. Erga gara Dubaayii deemtee booda waggoota 3 kan hojjette abbaa manaa irratti erguu turte. Innis waan hojjedhe kana jireenya keenya fooyyeffannaa fakkeenyaaf waan akka manaa waan akka nama barbaachisan wantoota jireenyaaf nama barbaachisan hunda ni godha jedhee mallaqa kana yeroo isin ergitu kana godhe jedheetumaan itti dubbataa ture jechuudha. Isilleen dhugama seetee waan hojjettu osoo hin qusanne osoo isallee shakkiin itti ergaa turte. Garuu erga waggaa 3 fixee booda waan hin taane tokko ta'e jechuudha. Innis maalinni mana ijaaree erga geesseen booda manuma ijaareessanitti haadha manaa biraa fuudhee mana kaa'ate jechuudha. Erga haadha biraa manaa fuudhellee ittiin himne jechuudha. Ittiin himne yeroo isin gaafattu namarraa dhageettee gaafattus ani fuunee hin kijibanii oduu namaa dhageen jedheeniituma isii gowwoomsa jechuudha. Garuu ragaa qabatamaa wajjin irra gahee jira jette obboleettiin teenya tuni. Kanaaf abbaan warraa kun gama tokkoon baay'ee jaaladha. Jaalallee kiyya isa jalqabaa fi abbaa ilmaan kiyya lamaanitti. Gara biraatiin ammoo ilmaan kiyyas akka abbaa malee guddatan waan hin feeneef isarraallee adda ba'uun fedhu. Inni immoo haadha manaa lammataan irratti fuudhee jira. Akkam godhuu qaba yaada keessan koomenti irratti naa barreessaa jechuudha. Obboleettiin teenya tun isin gaafattee jirti jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkootti yeroo baay'ee jechuudha dhiironni keenya akka biyya jiran shamarran biyya Arabaa kana yeroo baay'ee mudannoo wal fakkaatatu mudata. Kun nurraa dhaabbachuu qaba. Gadi fageenyaan hubachuu qabdan jechuudha dhiironni biyya jirtan jechaadha. Maaliif jalqaba irratti namni tokko kan fuudhu jaartii lammataa kan fuudhu gaafa jaartii takkatti san horatee ilmaan isaa guddifachuu danda'edha malee akka shari'aa islaamaatitti illee haadha manaa takka gaafa horatuu dandeetti kan lammataa haqa isaanii walqixatti eeguu dandeetti malee zim jetteetumaan erga isiin biyya Arabaa deemtee booda mallaqa isiin sitti ergitu san yookaan waanuma lafaa hartee yookaan biyya Arabaa jechuun akkaataa isin itti dadhabdee fidda osoo ati guyyaa takka si fidanii mana Arabaa kana si kaanii hojjechuu hin dandeettu jechuudha. Sa'aatii takkaaf hojjechuu hin dandeettu. Garuu gaafa isiin rakkina keenya kana jijjiirraa ofirraa
ijoolleen teenallee rakkoo nu keessa jirru kana keessa akka hin jiraanne jireenya fooyya'aa ta'ee jiraanna jettee yeroo ofiitii fi humna ofii cinqama nama daamii kana hunda dandeettee yeroo siin daleedee mallaqa sitti ergitu takka achi teettee mana shiishaa keessa teettee shiishaa aarsita takka ammoo surree jilbarraan kukkuttee mataa kee martee akka feetee taatechaadha. Garuu siinas keessatti imimmaan booyaa yeroo dhukkubsattes mataa isii hidhataa garaa isii hidhata yoo boloftellee yoo dheebottis jecha namaatis waa meeqa jechaadha dandeettee mallaqa san sitti ergiti boru jiruu gaarii jiraadha jechuudha. Malee salphumatti namni biyya Arabaa ta'eef yoo dhaabatanii deeman namni nama fakkaata malee warroonni biyya Arabaa keessa jiraatan hin hubattan jedhee yaada. Kanaaf yeroo baay'ee shamarroonni keenya akka biyya Arabaa keessatti argaman baay'ee miidhamaa jiran jechuudha. Ifin ka sadarkaa duutirra gaanillee nima jiranii waa meeqatu mudata jechaadha. Ka sooshaal miidiyaa akka itti fayyadaman hin beekne ka bilbila hin qabne waa meeqa ka madaamiin yookaan dhooftu fa'aa jira. Bakka kama namuma Itoophiyaa jedhamee numaayyuu ijaanuu dhiisiitii bilbilaanuu arginetu guute jechaadha. Yeroo ammaa kana xiqqoomaan jedhu garuu amma saw ta'ee biyya ormaa biyyuma ormaati jechuudha. Kanaaf please namoonni keenya jechaadha namoonni haadha warraa teessanii akkasuma obboleeyyan teessanillee fuutanii biyya Arabaa keessatti ergattanii malleen isii sun jechuudha. Malleen isinitti ergitu sun salphumatti waanuma lafa haran isinitti fakkaatu akka kana hubattan shergodhaatii biraan naaf gaasiniin jedha. Kanaafuu atis dalagii isilleen haa dalayduu amanamii fi jaartii tantee takkatti qabdu san seeran horadhuuti gaafa qabeenya godhattee jaartii lammaffaa fuudhuuf geette hin fuute jechuudha. Sun rakkoo hin qabu. Yoo qabeenya qabaatte horatuu dandeette jaartii lama dhiisi afurii fuudhuu dandeette. Laakiin ammoo osoo takkatti iyyuu horatiin horachuu dadhabdees iyyuu biyya Arabaatti ergite achi booda isa lammataa fuuta. Mee faayidaa maaltu argattu maali? Ba'aan lammataa sitti deebi'ee biyya Arabaa jirtu sun illee gaafa galte simatu horata. Ilmaan keellee sima horata. Kan sun deettu san illee simatu horata. Har'aaf garuu sitti fakkaatee malleen isii sitti ergitu sun si mirqaansee yookaan si macheessuu hin qabu jechuudha. Kuni dhaamsa kooti. Kanaafi please kan hubatamuu qaba jechuudha. Gara biraatilleen namoonni singilii taatanis jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen singilii taatan dhaamsa jechuudha. Kun dhaamsa kiyya. Nama tokko fakkeenyaaf osoo waan isaan beekin yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa Facebook haa ta'u waanuma ta'e haa ta'u WhatsApp, TikTok waan ta'e haa ta'u achirratti barattanii eeganii si jaaladhaa lubbutiyyaa maalii tiyyaa siif du'e isiniin jedheen booda fuutanii mallaqa keessan irratti ergina please. Si jaaladha isiniin jedhaami anillee si jaaladha jedhaani yoo nama dhugaadhaan si jaalatu ta'e. San boodan waan qabatamaa tokko gaafa galte yoo ijaan hin argin akkanumatti waan inni afaaniin qofaa barreeffamaa qofa miseejii qofa ganamaa galgala si bilbileef qofa fuutee mallaqa kee itti ergitee booda quba kan kee of hin ciniinin mallaqa kan kee qabadhu dalagadhu. Gaafa biyyaa baatu kaayyoodhaaf biyyaa baate yookaan dhiirri biyyaa dhabamee biyyaan baanee hin beekne hundi keenya yoo kaayyoodhaaf biyyaa baane. Kanaafuu dalagaa kan kee dalagadhu. Hojii kan seeraan dalagiiti. Gaafa hojii kan kee geessiteen booda gara biyya keetii galiitii heerum jechuudha. Yoo heerumtes malee garuu yoo kana jechuun nama hundaa miti. Namoonni biyya ormaa keessatti illee heerumanii jireenya gaarii jiraatan amanamummaadhaan nama jiranii tokko jechuudha kan kijibanii shamarran irraallee birrii nyaatanii jireenya isillee bittinneessanii akkasiin nama taane godhan hedduu jira waan ta'eef kun hunduyyuu sirraa'uu qaba. Waan haga ammaan hojii turtaniif galatoomaadhaan mudannoon irraa kana fakkaata. Yeroo birallee inshallah viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Namoonni haga ammaan hojii turtan hundi keessanuu galatoomaa like share subscribe gochuudhaan na wajjin tura. Viidiyoon kun isinitti tole like naaf godhaa isiniin jedha. Ani kan isin wajjin ture faayoodha nagaan na tura. Gama kootiin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.